Shaashamanneedha. Awaash ganda duwwaa tokkooti. Kaartaa waan qabu kaartaa walitti dhiyaata. Manni luukii meeqa fayyada? Luukii 59 gaadaa lamaa fi saaloonii tokko qaba. Akkana jira qe'een gubbaa gallaala. Mana barumsaa akkasiin gadaanu kun mana barumsaatiin wallaala. Kun akka bolokkeetti duubni kunniin guutuun isaa sun mana barumsaa Firaank Beekarii jedhamaniiti. Akkana jira jechuudha. Kaarii 300 lafti. Haalli teessumaa baay'ee waan namatti tolu. Karaan illee tana dura liyyuu ilaallee irraa karaan hin tuqu. Xiqqishuma achiin as badhata malee. Akkana jira jechuudha. Qe'een sirriitti bareeddi. Qaanni hin jiru. Inshaallah maqaa rabbiitiin qe'een qe'ee nagayaati. Manni illee mana diizaayinii qabu garaan keessa hin sirroofne akkanuma jira koorniisiin qabu. Akkuma duubaa kana jira jechuudha. Keessa farakasii ta'eera malee farakasii lafaatii sun irraa dhaaba. Kunoo warra kana gurgurachuuf ta'a. Itti gaafatamaan namicha kana. Namicha nana gatiin dhumaa meeqa? 900. Bada beerri ofii homaan jettan. Tanaa wayya kada achi miliyoona tokko wayya jettan. 900 daddafaatii dhaqqabadha. Lamuu kana boodaayyuu hin jiru. Garaan 12 wajjaan 25. Tunuu hin jirtu lamuu. Shaashmannee ganda duwwaa tokkotti Awaashoo caraqaadha. Karaa 80 irra gara waan darree dabarsuu irratti dhiyoodha karaa diimaa san irratti. Masgiidni itti salaata masgiida Nuur al-Ilmiiti. Akkasi. Tiriyaadha.